Mudannoon akkasii isin mudatee beekaa? Halkan sa'aatii 6, sa'aatii 7tti addunyaan hundumtuu rafeera. Isin garuu sammuu keessan irraa waggaa 5 dura wantoota dubbattan, gocha kaleessa hojjettan, wanta gara fuulduraatti ta'u dhiphachaa jirtu ta'a. Wanta namoonni kana dura isiniin jedhan maaliif akkas naan jedhe jettanii sammuu keessan keessatti dhiphachaa jirtu. Inni kun overthinking yookiis humnaan olitti yaaduudha. Wanta kana irratti saayikolojiin maal jedha? Miidhaan isaa hoo maali? Faayidaan isaa hoo maali? Furmaanni isaa hoo maali? Kan jedhamu irratti viidiyoo har'aatiin qabadhee isinii dhufeen jira. Kanaaf rakkoo kana keessa namoonni jirtanii haga dhumaatti na dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Galatooma. Overthinking jechuun yookiis humnaan olitti yaaduu jechuun maal jechuudha? Isa jedhamu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Humnaan olitti yaaduun yookiis overthinking kan jedhamu kuni yaada darbe tokko garmalee irra deddeebinee yaaduudhaa fi akkasuma immoo wanta gara fuulduraatti dhufu tokko maal ta'a jennee yaadda'uudhaa jechuudha. Wanta dabarsine tokko akkan sila kaase waggoota darbe dura waggoota 5 irraa wanta hojjettan jireenya keessan keessatti wanta isin irratti raawwatame miidhaa isin irratti gaggeeffame wanta namni isiniin jedhe kakaastanii garmalee yaaduudhaa fi gara fuulduraatti immoo jireenyi koo akkam ta'a, carraan koo akkam ta'a, hireen koo akkam ta'a jettanii garmalee dhiphachuu jechuudha. Kun maal jedhama? Humnaan olitti yaaduudha. Humnaan olitti yaaduu fi rakkoo hiikuun walii lama. Rakkoo hiikuun iyyaanna wanta yaadne sanaa fi furmaata barbaada. Humnaan olitti yaaduu jechuun immoo callisneedhuma wanta tokko irra deddeebinee ammas irra deddeebinee wanta hin fayyadne tokko wanta faayidaa hin qabne tokko waan nu hin jijjiirre tokko irra deddeebinee yaadu jechuudha. Isa kana maal jennaa? Overthinking yookiis humnaan olitti yaaduu jennaa jechuudha. Inni kun immoo miidhaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf humnaan olitti yaaduun kun yookiis garmalee dhiphachuun kun wantoota darbe akkasuma wantoota dhufu ilaallee garmalee irratti dhiphachuun irratti yaada keenya rarraasuun miidhaa saayikooloojii inni nurratti qabu maali? Amma kan walii wajjin ilaalu miidhaa xiinsammuu inni sammuu keenya irratti fidu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Inni tokkoffaanii murtii kennuu irratti rakkachuudha. Yeroo baay'ee rakkoon guddaa nuyi qabnu murtoo kennuu irratti jechuudha. Gaafa garmalee yaadnu murtii kennuu dadhabnaa jechuudha. Yaada keenya keessatti carraawwan hedduu gara jireenya keenyaa gaafa dhufan wanti xiqqoollee murteessuu dadhabna. Yeroo garmalee yaadni nutti baay'atu waan xiqqoo ofii keenyaanii murteessuu hin dandeenye. Kuni miidhaa xiinsammuu inni gara sammuu keenyaatti fiduudha jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee wanti xiqqoo murteessuu rakkachuudhaan wanti xiqqoo murteessuu dadhabuudhaan gara namootaa yeroo isaan bilbilan hiriyyaa yeroo isaanii gaafatan wantoota adda addaa yeroo isaan gorsa barbaadan argina jechuudha. Inni lammaffaanii hafuuraa fi qaamni keenya baay'ee dadhabuudha jechuudha. Sammuun keenya yeroo yaadutti inerjii guddaatu keessa keenya keessaa ba'a. Yeroo kanatti immoo hafuurri keenyas ni dadhaba. Saayikoon keenyas ni dadhaba. Qaamni keenya illee ni dadhabaa jechuudha. Miidhaa saayikooloojii inni nutti fidu humnaan olitti yaaduun kun nutti fidu inni lammaffaa maalidha yoo jettanii hafuurri keenyaa fi qaamni keenya garmalee dadhabuudha jechuudha. Gaafa garmalee yaadnu inerjii guddaa waan nu keessaa ba'uu fi humni guddaa waan nu keessaa ba'uu fi bakka sana hafuurri keenyas akkasumallee sammuu keenyas qaamni keenyas baay'ee ni dadhabaa jechuudha. Rakkoon inni guddaa fi inni olaanaan sadaffaan rakkoo hirribaadha. Akkuma sila isiniin jedhe yookiis jalqabarra isinii kaasuu barbaade namoonni baay'een halkan sa'aatii 6, sa'aatii 7, sa'aatii 8tti hirriba keessaa ka'uudhaan wanta dabarsan kan dura wanta hojjetan waggaa 5 irra wanta hojjetan rakkoo kaleessa dalagan akkasuma wanti hiriyyaan isaanii waggaa 5 irraa ittiin jedhan isa kana yaaduudhaan maaliif akkas naan jedhe maaliif ani maal ta'ee jennaan jireenyi koo maal ta'ee jennaan jedhaniituti wanta sana halkan sa'aatii 8 sa'aatii 7tti ka'anii yaadu jechuudha. Inni kun rakkoo hirribaa yookiis hirriba dhabuu guddaa yeroo nutti fiduudha jechuudha. Inni kun immoo hormoonii hirriba maddisiisan ittisuudhaan hirriba malee akka nuyi jeeqamnu sammuun keenya akka miidhamu godhaa jechuudha. Hirriba dhabuun immoo fayyaa sammuu keenyaa irratti illee akkasumallee fayyaa qaama keenyaa irratti illee borii miidhaa guddaa qabaa jechuudha.
Namoonni yeroo baay'ee isa kana yaadan hirriba dhabuun miidhaa akka inni qabu yaadan jechuudha. Keessumaa humnaan olitti yaaduu yookiis overthinkingii kan jennu kuni rakkoo hirribaa guddaa yeroo inni fidu arginaa jechuudha. Hunda keessaati inni kun immoo isa baay'ee rakkisaa fi isa baay'ee olaanaadha jechuudha. Inni biraa fayyaa sammuudhaa fi onnee keenya irratti dhiibbaa guddaa fidaa jechuudha. Saayikolojiin akka mirkaneessutti garmalee yaaduun dhiphina onnee yookiis aanzaayitiidhaa fi akkasuma immoo abdii kutannaa fiduu danda'a jechuudha. Inni kun immoo onnee keenya irratti illee dhiibbaa guddaa qabaa jechuudha. Akkasuma illee fayyaa sammuu keenyaa irratti miidhaa guddaa qaba. Namoonni baay'een fayyaa sammuu kan dhukkubsatan jiru. Sammuun isaanii kan isaan dhukkubu jiru. Akkasuma onneen isaanii kan isaan dhukkubu jiru. Warri kun maalirraa maddaa? Humnaa olitti yaaduudha jechuudha. Humnaa olitti yaaduun kun gara aariitti nu geessa. Aariin sun immoo gara dhukkuba onneetti nu geessaa jechuudha. Akkasuma humnaan olitti yaaduun gara fayyaa sammuutti nu geessaa jechuudha. Aariiwwan dhiphinawwan adda addaa fayyaa sammuutti geessaa. Kana booda sammuun keenya psychological disorder rakkoo fayyaa sammuu qabaachuudhaanii gara maraatummaatti illee haga kanaatti namoonni deeman namoota garmalee yaadanidha jechuudha. Yaada humna isaaniin olii, yaada waan isaaniin olii namoonni yaadanii rakkoo kanaaf yeroo baay'ee yeroo isaan saaxilaman argina jechuudha. Inni kun miidhaa humnaan olitti yaadu yookiis garmalee yaaduun qabu isa gurguddaadha. Miidhaa saayikolojiin fayyaa keenya irratti qabu keessaati hirriba dhabuurraa kaasee haga fayyaa sammuu keenyaa dhabu, haga hojii keenya irraati hojii keenya dhaabu, haga gara fuulduraatti abdii kutachuu, haga dhukkuba onnee kan akka dhukkuba gurguddaa kan akka onneedhaaf saaxilamuu gara kanatti nu geessuu danda'a jechuudha. Kun immoo fayyaa sammuu keenyaa fi fayyaa qaama keenyaa wajjin illee yeroo inni baay'ee wal qabatu arginaa jechuudha. Kun miidhaa humnaan olitti yaaduun nutti fidu keessaa isa olaanaadha jechuudha. Namoonni garuu yeroo baay'ee isa kana baay'ee awweer hin ta'an, isa kana baay'ee irratti yaadanii jechuudha. Amma garmalee yaaduun maal akka ta'e kaasneerra, humnaan olitti yaaduun hiikisaa maal akka ta'e kaasneerra, miidhaa xiinsammuu inni nutti fidu gara qabxiiwwan gurguddaa 5 kaasneerra, isa kana ilaalleerra jechuudha. Inni kun hafuurri keenya dadhabuurraa kaasee haga fayyaa sammuu keenyaatti, fayyaa qaamaarraa kaasee haga fayyaa sammuu keenyaatti, haga hirriba dhabuu, haga of jibbuu, haga hojii ofiirraa adda ba'uu, haga abdii kutachuu, haga kanaatti kan jiru miidhaawwan gurguddaa ani kaase akkasumallee kan ani hin kaasne sababa yeroof jecha kan ani hin kaasne hedduu qabatee jira jechuudha. Miidhaan kun miidhaa gurguddaa, miidhaa xiinsammuu gurguddaa nutti fiduu danda'a jechuudha. Isa kanaaf yaada humnaan oliirraa baay'ee of eeggachuun baay'ee murteessaadhaa fi baay'ee bareedaadhaan jedha. Akka yaada kootiitti jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Yeroo baay'ee yaada humnaan oliirraa of eeggachuun gaariidha. Amma kanan itti adeemuu barbaadu furmaata isaan sinitti himaa jechuudha. Rakkoo isaa kaasneerraa akkasuma furmaata isaa lafa keenyaa jechuudha. Sababni isaa namoonni rakkina akkasii keessa jirtanii furmaata kana qabxiiwwan muraasan dubbadhu kana kaastanii wanta kana jireenya keessanirra oolchuudhaan yookiis wanta kana dhaxxanii hojiirra oolchuudhaan yaada humnaan olii dhiphachaa kan jirtan akkasuma namoonni adda addaa dhiphinarraa kan ka'e kan qoricha fayyadaman jiru. Hirriba rafuudhaaf illee namoonni baay'een keessumaatii akkuma beekamu gorsaa fi gorsa barbaacha namoonni hedduu gara koo dhufuu jechuudha. Konsaltaansii barbaacha jechuudha. Wanta isaan natti himan keessaa wanti hedduu garaa nama nyaatuu fi garaa nama dhukkubsu keessaa baay'een isaanii biyya ormaa kan jiran, biyya keessa kan jiran dhiphina guddaarraa kan ka'e, yaada humnaan oliirraa kan ka'e qoricha baay'een isaanii fayyadamu jechuudha. Qoricha fayyadamu, qoricha liqimsanii kan hirriba argatan jiru jechuudha. Sababni isaa hirriba waan dhabanii fi aga qoricha fudhachuutti jechuudha. Ijoollonni kun dhufanii baay'een isaanii nu biratti leenjii saayikooloojii fudhachaa jiru. Kaan isaanii leenjii saayikooloojii fudhatanii dhiphina kanatti qoricha kan dhaaban jiru. Qaxixaa leenjii torban tokko fudhachuudhaan dhiphina sammuu yookiis humnaan olii kan dhaaban jiru jechuudha. Asumaan illee namoonni leenjii saayikooloojii leenjii barbaadanii asumaan itti fuftanii illee nu wajjin keessaan naa barreessuudhaan gara leenjii saayikooloojiitti makamtanii leenji'uu dandeessu jechuudha. Amma furmaata isaa isinitti himuuf jedhee rakkoo kana kaasee jechuudha. Qabxiin itti aansee ani isinii kaasuu maayinni furmaanni isaa maaltu furmaata ta'uu danda'a? Namoota rakkina akkasii qabdaniif sirriitti na caqasaa. Amma egaa gara furmaataatti isinii darbuu barbaada. Furmaanni humnaan olitti yaaduu keessaa inni jalqabaa of beekuu yookiis awareness isa jedhamudha. Yeroo baay'ee maal akka sammuu keessan keessa deddeebi'aa jiru
maal irra deddeebitanii akka yaadaa jirtan sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Isa kana sirriitti hin beektan taanaan sirriitti adda baafattan taanaan maal ta'uu dandeessu gara humnaan olii garmalee yaaduutti deemuu dandeessu jechuudha. Kanaaf dammaquun yeroo yerootti dammaquun maal nu gochuu danda'a? Furmaata humnaan olitti yaaduudha jechuudha. Kanaaf yaada keenya irratti dammaquudha. Maaltu sammuu koo kee deddeebi'aa jira? Maalan irra deddeebi'ee yaadaa jira? Maaliifan irra deddeebi'ee yaadaa jira? Yaaduun koo kun furmaanni isaa maaliin? Maaliif immoo fayyada jennee ammas irra deddeebinee isa yaadnu sana damnee adda baasuudha jechuudha. Yoo wanti amma irra deddeebinee yaadaa jiru jiraate damnee yaada sana jijjiiru gara waan biraatti bakka buusu jechuudha. Inni kun maal jedhama? Tooftaa of beekuu yookiis of baruu jennaa jechuudha. Tooftaan inni lammaffaa ani isinitti himuu deemu tooftaa seera yaaddoo daqiiqaa 20 jedhama. Seera yaaddoo daqiiqaa 20 kana keessatti haaraa akkasinitti hin taane. Kun maal jechuudha? Guyyaatti daqiiqaa 20 fudhannee sirriitti yaadda'uu fi sirriitti dhiphachuu qabna. Daqiiqaa 20 guyyaatti. Daqiiqaa 20 sana erga fudhannee booda daqiiqaa 20 fi yaadda'uunaa daqiiqaa 20 fi dhiphannaa daqiiqaan 20 sun gaafa dhume garuu gara hojii keenyaatti, gara barumsa keenyaatti, gara lafa deemnutti deebinaa jechuudha. Yaada sana keessan ooluu jechuudha. Inni kuni tooftaa nu ittiin yaada humnaan olii guyyaatti nu jeequ ittiin hir'isnuudha jechuudha. Daqiiqaa 20 fudhattanii yoo gadditan guyyaatti, daqiiqaa 20 fudhattanii yoo aartan, daqiiqaa 20 fudhattanii yoo dhiphattanii isaa booda deebitanii dhiphattanii jechuudha. Sababni isaa maaliif? Iskeejul gootanii yeroo ofii laattanii karooraan maal gootaniitu jechuudha. Pilaandi gootanii maal gootanii jirtu? Itti yaaddanii jirtu jechuudha. Yaada humnaan olii sana maal gootanii jirtu jechuudha. To'attanii jirtu, yaaddanii jirtu, kan guyyaa tokko xumurtanii jirtu waan ta'eef inni kun asuma irratti dhaabbataa jechuudha. Tooftaan kun tooftaa baay'ee hojjetudha. Mee warri yaada humnaan olii yaaddanii guyyaatti daqiiqaa 20 ofii kennaati sirriitti yaada, sirriitti yaaddaa, sirriitti dhiphadhaa. Garuu daqiiqaan sun gaafa dhumu yaaddoo keessan san achumatti giivaappi godhaa yookiis achumatti dhaabaa jechuu barbaanne. Inni tooftaan sadaffaa tooftaa ammaa yookiis mindfulness kan jennudha jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma jalqabarra kaasee namoonni yaada humnaa olii yaadan halkan irriba malee bulanii wanta darbe waggaa 5 dura, waggaa 2 dura, waggaa 6 dura wantoota darban san deebisanii yaadu rakkina isaanii keessaa inni guddaa. Wantoota darban san ofitti deebisanii yaaduudhaa fi amma immoo inni biraa wanta gara fuulduraatti ta'u immoo dhiphachuudha jechuudha. Wanta gara fuulduraa sana yaaduudha. Gidduutti maal dhiisnee jirraa? Waan amma keessa jiru yeroo amma keessa jiru kana irraanfannee jirra jechuudha. Furmaanni yaada humnaan olii ittiin to'annu keessaa waan ammaa qofa yaadu, cimina amma qabnu qofa yaadu, haala amma keessa jiru qofa irratti xiyyeeffachuudha malee gara fuulduraatti akkas ta'a jennee waan gara fuulduraa dhiphachuu akkasuma immoo wanta kana dura darbe tokko dhiphachuun waa tokko hin barbaachisu jechuudha. Inni kun tooftaa ammaa yookiis mindfulness jedhama. Waan ammaa duwwaa irratti, waan yeroo ammaa duwwaa keessa jiru qofa irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jechuudha. Bifa kanaan maal gochuu dandeenya? Yaada humnaan olii haala salphaadhaan maal gochuu dandeenya? To'achuu dandeenya jechuudha. Inni arfaffaa fi inni baay'ee barbaachisaan akkaataa nuyi yaada humnaan olii ittiin to'an yaada keenya waraqata irratti barreessuudha. Yaada keenya waraqata irratti kaa'uudha. Wantoota nu yaaddessan wantoota humna keenyaan ol ta'an san waraqata irra kaa'uudha. Waraqata irratti listiidhaan barreessine. Erga waraqata irratti listii isaanii barreessine booda listii sana keessaa maal gochuun nurra jiraata? Ani isa kamiin gochuu danda'a? Kamtu humna koon oliidha? Isa kamiin gochuu hin danda'u? Isa kamtu immoo salphaadha? Isa kamiin immoo godhaa jennee listii sana keessaa adda baasuu qabna jechuudha. Wanti sammuu keenya keessa jiru suni gadi ba'ee maalirra taa'eera jedhama? Waraqatarra taa'ee jira jedhu. Gaafa waraqatarra taa'u wanta yaada keenya keessa jiru humnaan ol nutti ta'e waraqatarratti gaafa barreessinu sammuu keenya keessaa ba'e waraqatarra waan ta'eef maal nutti ta'a jechuudha? Nu hir'isaa jechuudha. Uffee jennaa jechuudha. Hin boqonnaa jechuudha. Yaada sanarratti maal ta'uu dandeenya? Boqochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf tooftaa kanallee yaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni biraanii, inni shanaffaa fi inni dhumaa murteessuudha. Yeroo baay'ee yaadaa ooluurra maal jechuurra dhiphachuurra murtii dogoggoraallee si'a tokko murteessuun gaariidha. Murtii dogoggoraa murteessinee murtii sana gara aakshinitti jijjiiruun gaariidha.
Dhiphachaa oolurra yaalaa oolurraa murtii dogoggoraa murteessinee dogoggora hojjechuutu irra filatamaadha jechuudha. Sababni isaa dogoggora keenya sanarraa baranneeti irraa deebine. Garuu callisnee yaadaa oolla taanaan, callisnee dhiphachaa oolla taanaan dogoggora keenyarraa illee hin barannu waan tokko akkasumatti yeroo keenya gubataa jechuudha. Kanaaf murteessuun gaariidha jechuudha. Yaada humnaan olii sana hin hir'isaa jechuudha. Murtee dogoggoraallee haa ta'u murteessuun gaariidha. Callisnee dhiphachaa oolurra, callisnee itti yaadaa oolurraa murtee dogoggoraa mataasaa murteessuun si'a tokko tokko furmaataa jedhu beektonni jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa wanti kaasaa oollee jalqabarraa kaasee wanta kaase yaada humnaan olii yookiis overthinking rakkoo keessumaatii jenereeshinii yeroo ammaa dargaggeessa ola deemaa yeroo ammaa wanta rakkisaa jiru keessaa inni guddaa fi inni olaanaanii yaada humnaan oliidha. Yaada humna isaan olii, karoora humna isaan oliidha jechuudha. Inni kun immoo akkuma jalqaba kaasaa ture wantoota dabarsine irraa kaanee, jireenya dabarsine irraa kaanee, waggoota 2, 3, 4, 5 dabarsine irraa kaanee akkasuma immoo gara fuulduraatti jireenya borii keenya yaadnee bor jireenyi koo akkam ta'a? Gara mittan deema? Kaleessa akkas ture? Bor akkam ta'a jennee waa'ee har'aa irraanfannee baay'ee humnaan olitti yaaduu jechuudha. Inni kun overthinking jedhama kan dhaloota ammaa rakkisaa jiru isa kanaan jechuudha. Inni kun immoo akkuma kaasee miidhaa gurguddaa hedduu qaba. Miidhaa saayikooloojii. Fakkeenyaaf hirriba dhabuun jira, hojii ofii balleessuun jira, barnoota ofii addaan kutuun jira, hariiroo keessatti illee, rileeshnshippii keessatti illee milkaa'uu dadhabuun jira. Akkasuma fayyaa sammuu keenyaa irratti gara boodaatti illee sammuu keenya deeme gara maraatummaatti, sammuu keenya deeme gara sammuu keenya gadhiisuutti, gara of wallaaluutti, gara nama wallaaluutti, sooshaal wizduraalii hawaasa keessaa ba'uu, gara bakka biraa deemuu, akkasuma qophaa ta'uu filachuu, intarneetii duwwaa irratti dipendensi ta'uu, hirkachuu, wantoonni akkasii miidhaa xiinsammuu yaadni humnaa olii nurratti fiduudha jechuudha. Kanaaf immoo furmaanni gaggabaabaa baay'een jira. Furmaata gaggabaabaa anis ni kaa'e sana yoo fayyadamtanii akka salphaatti wantoota sammuu keessan dhiphisan yaada humnaan olii isinitti ta'an jireenya keessan miidhan sana akka salphaatti keessaa baatanii sammuu nagaa ta'uu dandeessu jechuudha. Achi keessaatii of beekuun waan tokkodha. Awareness mataa keenyaa qabaachuun gaariidha. Yaada guyyaadhaan daqiiqaa 10 illee haa ta'u of ilaannee yaada keenya sakatta'uun gaariidha. Maalan yaadaa jira? Maalan irra deddeebisee natti dhufaa jira? Isa jedhamu yaaduun baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkasuma immoo yookiis yeroo ofii kennine daqiiqaa 20dhaaf guyyaatti yoo dhiphanne yoo sirriitti yaaddoonne isaa booda gara hojii keenyaa gara barumsa keenyaa yoo deemne furmaata guddaadha jechuudha. Isa kana namoonni baay'een hojiirra oolchan. Akkasuma illee waraqata irratti barreessuun yaada keenya sana immoo fuunee waraqata irra kaa'uun karaa biraa maal ta'a jechuudha. Yaaddoo keenya sana akka ajaa'ibaatti nu salphisaa jechuudha. Namoonni baay'een isa kana awweerin ta'anii irratti yaadanii jechuudha. Yaada keenya waraqata irratti barreessuun baay'ee bu'uuraa fi baay'ee gaariidha. Akkasuma kanallee murteessuun baay'ee gaariidha jechuudha. Itti yaadaa oolurraa murtooma dogoggoraa murteessitee yoo dogoggortee dogoggora keessanirraa barattee borii irraa deebi'uu dandeessaa jechuudha. Akkasumatti yaadaa ooluun garuu hiika hin qabu jechuudha. Bifa kana fakkaatuudhaanii akka salphaatti overthinking keessaa yookiis yaada humnaan olii keessaa ba'uu dandeenya. Viidiyoo kana fakkaatu argachuu barbaadanii asumaan yuutuubii chaanalii koo kana sabiskiraayib gochuun dagatina. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa, kooment, laayik gochuun dagatina. Galatoomaa ulfaadhaa. Yaada keessanillee koomentii jalatti naaf barreessaa. Galatoomaa.